Seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa heera shanan bareentummaa mana odaa bultum namni nama ajjeese gumaan isaa 100 bareentuma shanan fardi gama galee nama nyaataa jedhe. Muummajiyeeri warri meetaadala suwarri qararraadan suwarri barbaada ijoollee sadeen tiruu wal baddee humnoon baasaa galee hooni sangoo bargalee kaanis Afrikaa keessa badee ijoollee barbaada sadeen tiruu wal baddee. Timallee odeeffan. Afaan waan dubbatan ilmaan abboof aayyoon afaan baratti sanaaf irra badidham. Namdu hin ka'u aadan waan duute amma yoo fufuwan inum kaate yoo gosit walii galtu. Duuba Oromoo keenyaan aksuun barada. Ammoo Oromoon amta arjun ol callaamu Oromoo waa talleen hin jirti waatiin Oromoo muunyo yaayya Oromoo warteen orma Oromoo aksuun beeka. Gochoonni aadaa kanneen akka sirbaa aadaa kan eeguu keessatti ga'ee guddaa taphatan. Oromoo keessatti sirbqeerroof qarree qofaa jira kan jaarrolee jira. Wallaansoo kan dhiirota walitti fiduu jira. Kan dubartoonni lafaa horii faarsaniitu jira. Akkuma durii huccuun buufatanii ijoollee isaanii barsiisu. Artistoonni ormaalleen sirbaan uummata walii fidaa jira.